daawwattoota FIB warreen shirishiriidhaan bashannanaa bohaaraa jirtan yeroo ofilaalii rageenyedha kan nuti jirru ofilaalee keenyaan egaa sagantaa keenya har'aa keessatti walleewwan keenyarraa akkasumas sagantaa seenaa duudhaa aadaa Oromoon of keessa qaban qindeeffannee egaa akkuma baramee Finfinneetti kan nuti argamneetiin jirru namoota yeroon guyyaa walitti dhufee waliin turtii gaarii ni taasisna isinis mana keessan taa'aati yeroo gaariin waliin dabarsaa bashannanaa bohaaraa ofilaaleerraa waa hubachuuf eessayyuu deemina filannoon keessan TV FIB haa ta'uun jedha sagantaa kana qopheessee gama keessaniin kan ga'u handaraartuu nagaashi gama gommaa kaameraatiin seenaa lammina waliin jira haga xumuraatti bashannanaa bohaaraa sagantaan kun akka bira ga'u miidhagee bareedee kan taasise baankii Awaash guddaa galateeffannaa nufaana bu'aa bashannanaa bohaaraa turtii gaarii. Manneen barnootaa dhaloota qaroof itti gaafatama guddaa qabu kanaafis halkaniif guyyaa hojjetu garuu hojiin kun bu'aa bayii hedduun kan guutamedha amma dadhabbiin kun akkasiniif salphatu Awaash e-school siistamiidhaan hojii keessan ammayyeeffadha faayilli bademoo hin banne jettanii dhiphachuurraa obbaafattu bakka tokko osoo jirtan bakka kan biraa geessu sirna qabiinsa ragaa barsiisotaa fi maatii kan kaffaltii kan to'annoo kan adabbii fi kanneen birootifis isin tajaajila manni kitaabaa Awaash e-school electronics kitaabolee garaa kan itti argattan bakkuma jirtanii barumsa keessan onlaayiniidhaan hordofuuf isin dandeessisa maatileen hojii isaanirraa osoo adda hin baane odeeffannoo ijoollee isaanii ittiin argatu manneen barnootaa barsiisota barattootaa fi maatileedhaaf kennaa addaati kafaltiiwwan manneen barnootaa moobaayil baankingii Awaashin dameewwan baankii Awaashii fi bakka bu'oota baankii Awaashin kaffaladha baankii Awaash waliin hojjettan manneen barnootaa fi maatileen haalaan fayyadamoo taatu Awaash e-school hojii keessan isiniif salphisa baankii Awaash. Hayya galatoomi maqaa koo Maamma Zeenin jedhama. Maammee naan jedhan Naawla Dabaan jedhama. Maakibel Maakibiidoon jedhama. Maqaan koo Daawit Magarsaan jedhama. Maqaan koo Iddeessaa Cimdeessaan jedhama. Ani Firaawoliin jedhama. Baacaan jedhama. Daayitii fi Magarsaa sokorraa eegal. Osoo nyaata nyaatiin torban guutee agabu. Osoo nyaata nyaatiin torban guutee agabu. Hojjedhaa kan hin nyaanne anoo quban qabu. Hima dacharraa. Anoo quban qabu. Tokko sorbata nagaa. Ergaan dhoksaasa anoon dhageenyeedha. Dhoksaasa. Anoo waa tokko hin dhageenye waan san hin beeku jechuudhaaf. Sokkoon isaa yookiis immoo inni dachaa isaanii dhokataan isaa immoo dhokataa deebisee. Dhokataan ifaan isaa immoo qubuman qabu. Qubuma isaa harka keenya quba harkaa sanan qabu. Osoo waa hin nyaatiin torban guutee agabu hojjedhee akkan hin nyaanne anoo quban qabu. Egaa jechirra butaa isaati jechuudha. Utuu waa hin nyaatiin torban tokkoon bulee agabuu kan taa'e jechuudha. Jechi dachaa isaa jechuudha. Anoo quban qabu jechuun odeeffannoo dhimma kana keessatti illee Dhumaan dhageenye. hin nageenye. No, God, please, no, no! Isuma godee afaan keessaa na fuudhee deebise bar. Arraba koo irraa fuudhee deebise nama. Sanuma dha'ee. Argateeran. Argatee? Argan. Argatee bar. Sokof sorgoo ni beektu. Naan hin beeku har'a nagee. Dhugaa? Ween ni Yaalta. Osoo waa hin nyaatiin torban guutee agabu hojjedhee akkan hin nyaanne anoo quban qabu. Osoo waa hin nyaatiin torban guutee agabu hojjedhee akkan hin nyaanne anoo quban qabu. Sookonsaa kami soorgonsaa kami? Anoo quban qabu. Maal ta'an? Quba hin qabu jechuun quba hin qabu tokko quba isa hin qabu isa sanaadha. Sokkoon samoonni dhokataanii kan hin beekuudha. Haa jechuudha. Sanin jedhu quban qabne jechuun maalidha? Sokof sorgonsaa naafaas ta'a. Osoo waa hin nyaatiin torban guutee agabu hojjedhee akkan hin nyaanne anoo quban qabu jedha. Sookonsaa kami soorgonsaa kami? Cin cima gaafichi
Inni tuma fixee wayya. Ani quban qabuun. Quban qabu. Ani quban qabuun isa dhokatamu isa ifaadha. Quba hin qabuun isa ifaadha. Ifaadha. Dhokataan isaa. Dhokataan isaa moo quba hin qabu jechuudha quba. Quban qabuun inni duraa. Tinke akkasumatti fakkaata. Nageenye. Ani maal jettu? Ani nageenye garuu haruma nagee waan akkasiis hin beeku. Dhugaa. Waan salphaan qabu. Sokoof sorgorraa eegallu osoo waa hin nyaatiin torban guutee agabu osoo waa hin nyaatiin torban guutee agabu hojjedhee akkan hin nyaanne anoo quban qabu hima dachaasaa qaba. Hojjedhee nyaachuudhaa fi ga'umsa hin qabu dandeettii hin qabu isa jedhu. No! God, please, no! 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 Hin beekona. Hin beeku. Sokoof sorgoon beektu? Oh my God! Wow! Gaafii koo lammataadhaan daadhii galaan eenyu? Daadhii galaan weellisaadha. Weellisaa umrii dargaggummaatti isa dhabnedha. Yeroo dhiyoo keessatti naannoo Walanciitiitti qophii wayii irratti nama du'eedha. Artiistii du'eedha. Artiistii baay'ee kabajamaadha. Tole, wallee daadhii galaan bara lubbuutti walleewwan geerrarsa qabsoo waa hedduu kan inni nu barsiise wallee isaa keessatti ergaawwan jajjaboodha kan inni dhiichisaan akkasumas geerrarsaan erga jajjabaa nu kaa'ee darbe mee wallee isaa keessaa feetu geerrarsa feetu dhiichisa. Hin beeku dhugaa. Hin beeku. Dhugaa? Isa garuu ni beekta? Eeyyee. Daadhii galaan. Eeyyee. Sirba isaan beeku? Sirba isaan beeku. An sirba irratti durban sitti beera. Badaa miti. Garuu sirboonni isaa baay'een isaanii sirba qabsooti. Keessattuu immoo waa'ee naannoo Finfinnee fi uummata naannoo kanarratti waan baay'ee ergaa baay'ee dabarsaa nama turedha. Meegaa egaa wallee isaa sammuutti qabannee sirbuuf hin ulfaata jettani wallee biraa immoo jenna ka roobaa jira sooti. Wallee kana duraan qabu siin jedheera gaafuma duraayyuu. Wallee kana ta'uu dubartii xuruu taanatti fakkaata. Dirqama. Ati akkasumattis ta'u walaluma isaallee ta'u. Yoollee sirbuulee dhabdee ililchillee. Sirba Daawwitii Mokonnon yeroo baay'ee waan yaadu. Egaa anaa miti kan si faana oolu hiriyaa kee si faana oolu hiriyaan immoo walaleessa. Sirba Daawwitii Mokonnon immoo sirba baay'ee sirba Daawwitii Mokonnon keessaa kanan baay'ee jaalladhu yoo jiraate hin gahee halkanichi isa jedhu faallee baay'ee. jedhi ka. Halkanichi inni qofaa bulu boraatii ammadhee wayyoo ya qorrasaa jedha. Wayyoo ya qorrasaa. Maali qorma kanaaf yaadatte? Beeyyeka. Sirba daawwitee jettee sirba daawwitee keessaa gaa'e. Ati jennaan ani immoo qalbiin kana na yaadatte. Daadhii galaan ni beektaa? Daadhii galaan? Daadhii galaan hin beeku. Nan beeka. Daadhii galaan hin beektu ati? Ani hin beeku. Isin beektaa? Harma nageenya. Maqaadhuma isaa. Daadhii galaan. Daadhii galaanii weellisaadha. Waggoottan sadan arfan natti fakkaata. Iddoo cidhaa wayiitti natti fakkaata kan lubbuun isaa wareegame amma kanatti hin beeku jechuudha. Yoon sirba isaallee hin beeku ta'e. Sirba isaa quban qabdu? Sirba isaa quban qabaachuu dhiisuu hin danda'e sirba biraa. Ammoo yaadattee ta'a? Beeku bara hin dubbisne. Oh my God! Wow! Waggootuma muraasa dura. Ta'uu danda'a gaan hin barre. Quban qabdu? Quban qabu. Tole egaa wallee daadhii galaanaa jedha akka hin jenne akka wallee isaa quba hin dandeenye natti himaa jirtu meeqa lamataa walii galaati wallee takka irra naa buusaa gaa walii galaati. Kan barbaaddan sirba. Sirbaadha. Barbaanne moo? Walii galaata. Jedhi kan isaaf ta'u naa ta'a iddooteef. Ayi utaalloon na qabdeerti. Goromsa keedhaan acha koo nanti sadirree namarraa nan oolaa. Gorora keenaa ubaasi shaggitu Oromoo. Ittiin hin gabloo mahaala shaggiyyeen talaayee. Kan biraa sirbu. Kan biraa maalan si sirbaa.
sirba caaluu keessa sirba caaluu hundeessaa keessaa mee kamiin sirbinu waliif galle sirba caaluu keessa kan sitti tole hunduma isaa gotiin danda'uu fi kan sitti tole sirba caaluu keessa filannoo keetti na ta'u raanfachaa dhufeera waan ta'eef filannoo keetiin galaanni gibee guutus jenna galaanni gibee guutus daaktuu bidiruu nama ceesisaa garaan jaallatee rafu nama deemsisaa sosodaadhee barana qalbii kooti gibee gama jaalladhee sanyii mootii. Daadhii galaanni beektaa? Daadhii galaanni isa sirbitu beekan. Nan dhagaa. Mee wallee isaanaa jedha. Ani yeroo baay'ee sirban hordofu jechuun gara amantaan keenya itti nan butu waan ta'eef waama tokko faatu nagaatti wayyaa. Tole amma tole isaan ni beektaa weellisaa ta'uusaa garuu wallee isaan beektu haa ta'u wallee biraamoo na jechuu dandeessaa waan ganna kanaaf naa ta'u. Nan salpha. Maamee kootu gaa. Ni beektaa waa'ee sirba kana badaa quban qabnu. Mee waama quba qabda. Qaraana ni beektaa amantii. Har'aaf homaa hin jedhu mee akkanuma aadaa maa. Gochaa an sirba yeroo baay'ee sirban dhaggeeffadhu sii galee nan qalladha. Kan Alii Birraa. Maalaan sirba kan hin jaalladhu bannaa. Sirba dhageessu sirba hin jaallattu. Siif nan sirba garuu kottu mee ati sirba tokko nu godhe. Kottu rakkoon qabu. Sirba kan maalii? Barbaad. Alii Birraa man fakkaatu kun. Alii Birraa sirbu? Obboloo as jedhii takkanii dubbannaa wal jibbaa dhiisitii. Me wal gorfanna me wal gorfanna Rabbi mo namuma kan seera jallise namuma kan seera jallise. Daadhii galaanni beektaa? Daadhii galaan. Eeyyee. Nan dhagaa garuu qaamaan hin beeku. Eenyudhaan? Daadhii galaaniin nan dhagaa malee. Daadhii galaan eenyudhaan dhageessa? Daadhii galaan qabsaa ta'uu isaatiin nan dhaga'e. Qabsaa weellisaa? Weellisaa. Weellisaa Oromoo. Weellisaa? Weellisaadha jechuudha. Kanaafuu daadhii galaanni beekta. Mee walleessaa inni bara lubbuun jirutti hojjete keessaa kan yaadattu yookaan kan jaallattu takkanaa jedha. Ani hin beeku. Sirba isaan beeku? Sirba isaan beeku. Weellisaa ta'uusaa beeku qofa beektaa? Weellisaa ta'uusaa dhagaheera garuu sirba isaa dhaggeeffadhee hin beeku weelluusaa. Dhaggeeffadhee beeka garuu amma yeroof waan irraanfadhee malee sirba babbareedaan qabanna. Ammaaf irraanfadhe. Waddeen yaadataa jechuun yeroo nan deemu. Tole mee sirba isaa egaa hin dandeenye walii galaatii qorra kana kan narraa isin irraa iyyuu qorraa jira kaa baay'ee kan nurraa ari'ume sirba tokko waliin jenna sadii taane. Sirba daawwitee wajjin sirbina. Ofee yaasaayyee koo beenuun gallaa. Ofee yaasaayyee koo beenuun gallaa. Daawwattoota keenya filaalee keenyaan bashannanaa bohaaraa ganna kana dandamachaa akka jirtan nan abdadha. Ammallee tufneedha kan nuti jirru gaafii bashannansiisaa akkasumas deebii hedduu nama bohaarsan hedduutu dudduubarra jiru. Haga xumura sagantaa keenyatti eessayyuu hin deeminaa bashannanaa bohaaraa ispoonsara keenya baankii Awaash guddaa galateeffannaa. Ammallee turtii gaarii. Manneen barnootaa dhaloota qaruuf itti gaafatama guddaa qabu. Kanaafis halkaniif guyyaa hojjetu. Garuu hojiin kun bu'aa bayii hedduun kan guutamedha. Amma dadhabbiin kun akka isiniif salphatu Awaash e-school siistamiidhaan hojii keessan ammayyeeffadha. Faayilli bademoo hin banne jettanii dhiphachuurraa obbaafattu. Bakka tokko osoo jirtan bakka kan biraa geessu. Sirna qabiinsa ragaa barsiisotaa fi maatii kan kaffaltii, kan to'annoo, kan adabbii fi kanneen birootifis isin tajaajila. Manni kitaabaa Awaash e-school electronics kitaabolee garaagaraa kan itti argattan. Bakkuma jirtanii barumsa keessan onlaayiniidhaan hordofuuf isin dandeessisa. Maatileen hojii isaanirraa osoo adda hin baane odeeffannoo ijoollee isaanii ittiin argatu. Manneen barnootaa barsiisota, barattootaa fi maatileedhaaf kennaa addaati. Kafaltiiwwan manneen barnootaa moobaayil baankingii Awaashin, dameewwan baankii Awaashii fi bakka bu'oota baankii Awaashin kaffaladha.
Baankii Awaash waliin hojjettan manneen barnootaa fi maatileen haalaan fayyadamoo taatu. Awaash e-school hojii keessan isiniif salphisa. Baankii Awaash. Tole guddaa galatoomi. Gabaajeen maal? Gabaajee jechuun Gabaajee jechuun gabaajee jechuun jecha qubee tokko dagadheera yaa. Mee jedhi mee yaadda? Dagadheera. Gabaajee kana akkamitti dagattan? Dur yeroo meeqa nu barsiisan? Gabaajeen hin dagatamu. Hin dagatamu. Jecha dheeraa tokko gabaabsanii qubeewwan dura isa fudhatanii walitti fidanii teechisuudha. Kanaaf maqaasaa iddoo isaa cimdeessaa yoo ta'e E fudhannee isa jalqabaarraa cimdeessaa irraa caafnee eesii ta'a jechuudha. Kan kana fakkaatan akkamitti irraanfatta? Yookaan illee fakkeenyaaf akkamitti irraanfatta? Yookaan immoo kontoffachiistuudha malee gabaajee mini kaa. Yookaan kontoffachiistuudha malee gabaajee mini. Kanaafuu ati garuu gabaajee kana irraanfachuun kee? Irraa fagaadheera kaamma. Mee WHO naa hiikime? WHO. World Health Organization. Gabaajeen maali? Gabaajee jechuun ima dheerate tokko fakkeenyuma isaa faakaanaa jennee gabaabsuu jechuudha. Gabaabsinee dubbisuu jechuudha. Gabaajee jechuun akkasuma ima dheerate gabaabsanii yeroo ibsinu lakkoofsuu jechuu barbaanne lakkennee gabaabsuu dandeenya. Kanaaf suni gabaajeedha. Amma fakkeenyaaf lakkoofsa kan jedhu. Isa gabaabsinii fakkeenyaaf akkuma manna kaasee kan kana fakkaatan gabaajeedha. Gabaajee jedhama. Tarii gabaajeen gabaabsuudha miti ree. Gabaabsuu iddoo ta'eef kan kana fakkaatan. Garuu sun hima maali jedhama garummaa qaba natti fakkaata. Gabaajeen lakkoofsa inni gaafa gabaabsinu natti fakkaata. Lak jennee yeroo dhaabnu gabaajeedha. Gabaajee jechuun akkuma inni jedhe amma fakkeenyaaf amma FIB jechuun Finfinnee waan naannoo sana gahitee fi yaade ko si eebbisu waaqayyo. Kanaafuu FIB inni dubbifnaa jechuudha. Kanaaf amma gabaajee jechuudha. FIB kun gabaajeedha. Gabaajeedhaan jireeyye. Kun gabaajeedha. Gabaajeedha jechuudha. WHO maal jechuudha? WHO. Hin beeku. Gara baay'eetti kama garuu hin beeku. Oh my God! Food Organization. World Food Organization. WHO. Oh my God! WHO. World Health Organization. Ani hin beeku. WHO. Hin beeku. Oh my God! Sibeetu. Dhageessi hin beeku. Sirumayyuu. Ayyee bakka walleetti silaa nama waammattanii weellisifattanii jirtanii irra darbina. Gabaajeen maali? Gabaajee ani muyyaa isaa gaaffii akkas akkasii na rakkisa sii galee naan. Gabaajee gabaajee beektaati. Gabaajeen jechoota dheeraa kottoonfachiistee yeroo barreessitu. Gabaajee jedhama. Ayiwa akkas. Yeroo baay'ee seenaa afaan dubbisu sii galee xinnoo gara fuulduraatti garuu nan dubbisa jira. Gaaffii kiyyaa lammataadhaan gabaajeen maali? Gabaajee jechuun jechoota dheeroo ta'anii bifa gabaabaadhaan barreessuu yookiin ibsuu jechuudha. Tole jechoota dheeroo ta'an gabaabsanii ibsuu jedhee jira. WHO maali? WHO jechuun hima jecha dheeraatu gabaabbateetu gabaajedha jedhee jira. Sana keessaa immoo WHO'n si gaafadhe. WHO'n gabaabbatee gaafa dheeratu maal hiikni? World Health Organization jedhama. World Health Organization jedhama. World Health Organization. Sirriidha. Sirriidha. Harreen gabaan oftu miti gabaan baati sababa kamiinuu haa ta'u
Garuu harreen immoo gurguraaf baate akkamitti adda baafatu? Akka naannoo keenyaatti morma ishee irratti hambaa'oo kan jedhamu jira biqilaan. Hambaa'oo kan jedhamu jira biqilaan. Hambaa'oo? Gosti biqilaa jechuudha. Morma isheetti muraniitu gabaa geessu. Naannoo keessanii? Naannoo kootti wanta addaa akkasii hin qabu. Garuu akkuma hiika horii loonii kan hoolaa jiru kan harrees jira. Jechuun kan gurguraaf deemu hiikuma harree san dhaqaa jechuudha. Kan waa fe'ee deemu immoo iddootti hidhamu qaba. Kanaan addaan baasna malee bifa addaatiin. Kan gurguramne illee wajjin harroonni tokko kan wal biraan hafne hin jiru. Tokko baachisanii illee tokko caalisanii waliin gabaa hin ergu bara. Akkuma sana kan gurguramu faana illee kan hin gurguramne lixuu dandeessi jechuudha. Kanaafuu itti naa ibsa qabu. Akkana naannoo keenyatti adda baati gabaa harroonni baay'een gaafa deemtu isheen gurguramtu kutuun keessa adda baati. Kan mormatti hidhamte hidhaa qabdu malee kan hin qabne namni hin gaafatu jechuudha gurguraaf hin baane. Akkasiin iddoo isaaniitti akkas iddoo ka'utti nama kanan beeku. Harreen gabaan ooltu. Gabaa ba'uun ishee dirqama. Waa baattees haa ta'u maaliinuu haa ta'u gabaan baati. Harree gabaa ba'an keessa harree gurguraaf baate akkamitti adda baafan? Egaa harree gurguraaf baate yeroo baay'ee akka naannoo keenyaatti jechuudha. Humbaa'oo kan jedhamu jira. Isa mormatti maru. Isa mormatti maru mallattoo sanaayitu harree biraarraa addaan baatee akka isheen gabaaf dhiyaatte baranii namni gabaatti gaafataa jechuudha gaafa gabaa keessan. Kanaaf kan isa hidhatte malee kan inni hidhanne hin gaafatan. Hin gaafatan. Sirrii moo isaan baa'u wayi tuufoo wayi morma seetti maraniitiyyuu gabaa baasu akka biyya keenyaatti. Kanaafuu kan tuufoo qabdu sanayyuu gaafatu jechuudha bituudhaaf. Gaafii koo xumuraadhaan harreen gabaan ooltu harreen gabaa ni baate. Sababa kamiinuu waa baattees haa ta'u gabaa deemuun shin oolu miti. Harree gurguramuuf harreen gurguramne immoo akkamiin adda baafata namni bitu? Harree gurguramtu akka naannoo keenyaatti waa itti hidhu morma isheetti marga itti hidhu. Marga itti hidhu. Yaanis garuu tokko gaafa harree dur gabaa fidanii eegee seefaa kana dabsaniitu margaan hidhanii gabaatti fidanii sanaan adda baafattee bittaa jechuudha. Maali harree hundumaan gaafatu? Harree hundumaan gaafatu. Iddoo tokkotti mooraa keessatti walitti qabamanii mooraa sana keessatti yaa'u waliin gurguramanii achi keessa dhaabbatu. Eegee isaanii dachaasanii? Eegee dachaasanii tokkoffaa mormatti si maru. Harree gabaa ba'an keessa harree gurgurtaaf baatee fi yaadammoo waa baatee haala kamiin adda baafannee beekuu dandeenya nama bituuf jechuudha. Fakkeenyaaf akka naannoo keenyaatti humbaachoo wanta jedhamutu jira. Humbaachoo wanti jedhamu margisuun morma seetti mararanii gabaa geessu jechuudha. Gabaa geessu. Yoo margisuun osoo gabaan ga'ee hin cite yoo silaan dhidhiittatti waama ta'e illee irra buusu malee. Kan biraatti jijjiiru. Tole ati. Sirriidha yaadanni jedhee harreen gabaadhaaf gurguraaf adeemtu akkuma inni jedhee mormatti hambaachoo kan jedhamu ni hidhama. Yooma kun itti hidhamuudhaa baatteyyuu harreessa kanarra wanti adda godhu ba'aa dugdatti baatteen adeemtu. Baatu moo eegumachi geessa? Gaafa manaa baasan iyyuu waatti fe'anii hin deeman. Waatti fe'anii geessanis hin jiru. Hin jiru sirriidha. Daawwattoota FIB of ilaalleedhaan bohaaraa bashannanaa kokkolfaa wal gaggaafataa akka turtanan abdadha. Egaa of ilaalleen keenya goolabamedha kan inni jiru kan har'aaf qabanne jechuudha. Haa ta'u yeroo itti deebisnurraa geenyedha kan nuti jirru. Egaa gaaffii kiyya har'aa kan inni jalqabee sorgoof tokkorraa jechuudha. Egaa jalqaba irratti osoo nyaata nyaannee torban guutuu hagabu hojjedhee akka hin nyaanne anoo quban qabu. Jecha kana keessatti sookoonsaa kamii sorgoonsaa kamii himni dachaasaa immoo kamii jennee gaafannee turre. Egaa akkasii nu argaa turtanii soorkoon maal akka ta'e hin beeku soorkoomnis maal akka ta'e hin beeku kan nuun jedhaa turanis illee argaadha kan nuti turre. Haa ta'uti egaa himni dachaasaa anoo quban qabu yoo ta'u sorgoon isaa immoo ani quba hin qabu qubuma harkaa kana hin qabu jechuudha. Sookoon isaa immoo quban qabu odeeffannoon qabu waan an dhaga'e hin qabu akka jechuuti jechuudha. Gaaffii kiyyaa lammataadhaan weellisaa akkasumas barreessaa Daadhii Galaan yaadanneedha kan nuti jirru of ilaalee keenya har'aadhaan akkuma isin argaa turtanii egaa weellisaa keessaa akkanaaf jedhan Daadhii Galaan eenyu akka ta'e akkanatti himan gaafadheedha kan inni ture. Wanti nama boonsu gaa hedduun isaanii Daadhii Galaan
lubbuun haa darbu iyyuu malee uummata onnee uummata Oromoo hedduu keessa akka inni jiru hubadheedha kan inni jiru. Garuu gaawwallee isaa umtuu qabatanii sammuu isaanii keessaa naaf jedhuu hin dandeenye. Haa ta'uuti daadhii galaan bara umuriidhaan jirutti bara dargaggummaa isaatti karaa kitaabota barreessuudhaan akkasumas immoo wallee isaa keessatti ergaawwan jajjaboo kan inni nuuf kaayetiin darbe jechuudha. Keessumaa waa'ee magaalaa Finfinnee irratti, waa'ee naannawaa Finfinnee irratti, waa'ee lafa saamamuu lafa Finfinnee irratti geerarsaan akkasumas dhiichisaan kan inni quuqama inni Oromoof qabu antee inni Finfinneef qabu kan inni nu hubachiisaa ture jechuudha. Feenu geerarsaan feenu dhiichisaan kan inni wallee isaa gama keenyaan gahaatiin ture. Walleewwan isaa jajjaboodha himnees yeroo nun gahu keessumaa Oromiyaa muummee imimmaan iyyeessaa irreechaa bootii jilbaa keessumaa immoo gooticha Oromoo nadhii gammadaa eessa buteessaa dhabame kana naa deebisaa gaafii kana naaf deebisaa yeroo hunda gaafii na keessa deddeebi'uudha. Gootichi Oromoo kun eessa bu'ee jedhee wallee isaa keessatti kan inni akka inni gaafii hedduu sammuu isaa keessa deddeebi'aa ture kan inni ittiin weellisee wallee isaadhaan gaafii isaa gaafate jechuudha. Kanaaf egaa daadhii galaan gooticha Oromoo nurraa adda ba'ullee yeroo hunda laphee uummata Oromoo keessatti artistii iddoo guddaa qabudha jechuudha. Lubbuu isaa Rabbiin of haa qananiisu jenna. Gaafii kiyyaa sadaffaadhaan gabaajeen maalii jedhee gaafadheedha kan inni ture. Hedduun isaanii gabaajeen maali akka ta'e quba hin qabu naan jedhaadha kan isaan turani. Egaa gabaajee waa'ee kottoonfachiisuu, waa'ee jechootaa, waa'ee qubee afaan Oromoo kutaa 4, 3, 5, 6 yeroo jennutti irra deddeebinee sirnaa fi seeraan kan baranne jechuudha. Barsiisonni keenya kan nu qalbeeffachiisani. Garuu gabaajeen maali akka ta'e quba hin qabu kan naan jedhaa turellee argaadha kan isinuu turtani. Egaa gabaajee jechuun jechoota dhedheeroo ta'anii qubee jalqabaa isaa fudhanii gabaabsuu jechuudha. Gabaabsinee kaawwachuudha. Bifamas haa ta'u dubbachiisus haa ta'uu danda'a. Garuu qubee jalqabaa isaa fakkeenyaaf biiroo barnoota Oromiyaa yeroo jennu biiroo irraa baa fudhannee barnoota irraa ammoo ammas baa fudhannee Oromiyaa irraa oo fudhannee kan nuti biiroo barnoota Oromiyaa goone gabaajeedhaan kan nuti keenyu jechuudha. Gabaajeen haala kanaan yoo ibsamu kottoonfachiisuun immoo fakkeenyaaf lakkoofsa yeroo jennu laak jennee yeroo barreessuun suni kottoonfachiisuudha kan inni jedhamu. Kan kana fakkaataan fakkeenyaaf warroonni jedhaman ammoo jechoota kottoonfachiisuu jedhama jechuudha. Egaa kanarratti akka quban qabaanne kan isaan natti maatiin turanii gaafii kiyya afuraffaadhaan harreen gabaan ooltu haa ta'uti harree immoo gurguraaf baatee maaldhaan adda baafannaa jennee gaafachaadha kan nuti turre. Hedduun isaanii akka naannoo isaaniitti maal akka jedhamu natti maala kan turani. Namoota hedduu gaafadhe keessa hundi isaanii akka naannoo isaaniitti maqaa garagaraadha kan natti maa turani. Naannoo keessanitti yoo maal jedhama harree gurguraaf yeroo baatu wanti akka harreen sun adda baatuuf mormarratti godhamu maal jedhama. Bakka hundaatti maqaa garagaraa akka qabu nama afur gaafadheerraa maqaa afur waan dhagayeef jechuudha. Egaa bakka tokkotti kalaalaa jedhama kan mormarratti hidhanii baalatuufoo kan morma ishee irratti hidhanii adda baasuuf kan itti fayyadaman jechuudha. Ofilaalee keenya har'aadhaan gaafii kanneen ifan kana fakkaatan bashannansiisoo bohaarsoo ta'an gama keessaniin geenye ofilaalee keenya har'aa asumarratti goolabnee jirra. Torbeen kan nagaa isiniif haa ta'u kan isin waliin ture Daraartuu Nagaashi gama gummaa kaameraatiin seenaa lammina waliin ture. Sagantaa kun haala kanaan miidhagee bareedee akka isin bira ga'uuf ispoonsarii keenya kabajaa baankii Awaash guddaa galateeffannaa haga torbanitti nagaatti. Manneen barnootaa dhaloota qaroof itti gaafatama guddaa qabu. Kanaafis halkaniif guyyaa hojjetu. Garuu hojiin kun bu'aa bayii hedduun kan guutamedha. Amma dadhabbiin kun akka isiniif salphatu Awaash e-school siistamiidhaan hojii keessan ammayyeeffadha. Faayilli bademoo hin banne jettanii dhiphachuurraa obbaafattu. Bakka tokko osoo jirtan bakka kan biraa geessu. Sirna qabiinsa ragaa barsiisotaa fi maatii kan kaffaltii, kan to'annoo, kan adabbii fi kanneen birootifis isin tajaajila. Manni kitaabaa Awaash e-school electronics kitaabolee garaa kan itti argattan. Bakkuma jirtanii barumsa keessan onlaayiniidhaan hordofuuf isin dandeessisa. Maatileen hojii isaanirraa osoo adda hin baane odeeffannoo ijoollee isaanii ittiin argatu. Manneen barnootaa barsiisota, barattootaa fi maatileedhaaf kennaa addaati. Kafaltiiwwan manneen barnootaa moobaayil baankingii Awaashin, dameewwan baankii Awaashii fi bakka bu'oota baankii Awaashin kaffaladha. Baankii Awaash waliin hojjettan manneen barnootaa fi maatileen haalaan fayyadamoo taatu. Awaash e-school hojii keessan isiniif salphisa. Baankii Awaash.